Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamarka funa jalatamtootaaf kabajamtoota Oromoota Oromoo jirra jirtu bakkuma jirtaniin nagaaf kabajaan kenna isin biraa jiraatu jecha meeshaa baay'ee babbareedu kan isin jaalatan qabadde isinii dhufee jira. Meeshaa kana barbaaddan taanaan lakkoofsa bilbilaa kee duwwaa 972 duwwaa 25 19 telegiraamii waasaap irraan argachuu dandeettanii meeshaa akkas babbareedu qalbiin keessan jaalanna sirriishi turraan godhaati keessan dubbisa ammasumaan gara meeshaatti isin geessaa na wajjin tura. Inni kun kinoo kuma sadii isa sadii isaatti walirra gurgurama jechaadha kinoo sadii firee sadii walirra gurgurama kuma sadii baay'ee furdaadha jechuudha baay'ee furdaa oriijinaalii kan ta'e kinoo argitanii Paakistaaniidha kinoo oriijinaaliidha jechuudha maajistikiidha akkuma distii kaawwan maajistikii kuma saddeeti turee san jechaadha distiin sun akkasuma fakkeenya isii akkasuma jechuudha distii baay'ee furdaa ta'e fakkeenya isaa akka maxxabashaatillee qabata qaba argaartanii qabata qaba baay'ee furdaadha kuma sadii gatiin isaallee baay'ee jiddu galeessa madaalaadha dammoo oriijinaaliidhaallee kurreen isaa ga furdatu argitanii hiqaa oriijinaaliidha kuma sadii jechuudha inni biraa ammoo waan baay'ee nama ajaa'ibu keessaa saarvisii kana saanii kana kinya jechuudha saaniin kun saanii bareedduudha fireen tokkichi isaa 250 jechuudha fireen takkattiin jechuudha 250 jechuudha Nati isaa beeku qabdanii fireen tokkochi 250 waa maraafuyyuu ta'a guddaadhaallee baay'ee bal'aadhaallee jechuudha. Kunillee akkanatti jechuudha walirratti ka barbaadan isin keessa filachuu barbaadan yoo barbaadan kan nyaataa kanaallee walirra maachi godhuu dandeettan jechuudha. Kinoo kunillee walirra maachi ta'a yoo barbaadan walirra maachi godhuu dandeettan kana bitattanii kan nyaataa kanallee kabbaa tokko kanallee irra dabalatuu dandeettan jechuudha. Yoo barbaadan gorgaaddaadhaanillee jira jechuudha isa kanaallee kinoo santi nabbara. Kunillee birrii 140 jechuudha cilfaa isaa wali waan isin ajaa'ibu gatiidhaa fi hiqaa waliin madaalu garuuyyuu argitanii birrii 140 jechuudha baay'ee tokko bareedaadha dafaatii bitadhaa akka isin hin darbine isin jedha distii siraamiikii namoonni baay'een na gaafataa turtanii kinooti distii siraamiikii kan namni baay'een gaafataa turtanii akkana jira kinoo dhufee jira Ibba shanii kuma shanii fi 400 jechuudha distiin siraamiikiin kun akkana fakkaata firee meeqaa firee maxxabashaaf keessaa qaba jechuudha walirra firee 5 jechuudha akkana fakkaata baay'ee bareeda maxxabashaatti xiqqishu taniin illee barbaadan taanaan kinootis illee walirra gurguramte jechuudha firee 3 argitanii akkana fakkaata Dafati meeshaan kun osoo yeroon isaa isin jala meeshaan kun amma gatiin hin dabala birraan bari'ee sargii gara garaatu jira sababa saniif jecha gatiin isin jala dabala dafati bitadhaa meeshaa oriijinaalii kanneen meeshaa babbareedaa kanneen argitanii maxxabashaa wantoota barbaadan waan akka unqulaalii waan barbaadan irra xabbasuu dandeettan baay'ee xiqqishuudhaan mijattuudhaallee dhammooyyuu sadarkaa qabdiitti tun ammoo ta irra xiqqishuu macarrashaati jechuudha kuwwan ammoo kana caaluu jira jechuudha baay'ee tokko bareeddi soostuu anti Sadini si kuma tokkoo fi 700 fireen sadii si akkana walirra jechuudha baay'ee oriijinaaliidha gatiin isii illee ammoo rakasa waan isin ajaa'ibu argitanii baay'ee rakasa gatiin isii angara kiyya rakasa jedha oriijinaaliidha ammoo oriijinaalii taate maajistikiidha kunillee oriijinaalii argitanii akka sababa akkaatuma distii saniiti inni biraa ammoo maashina shunkurtiiti baay'ee ajaa'iba ka ta'ee fi faashina ka ta'e kan argitanii maashina shunkurtii akkana jira jechuudha kanneen dafaatii bitadhaa meeshaa babbareedaa kanneen akka osoo isin hin darbin dafaa bitadhaa isiniin jedha kinoo akkana fakkaata rakabootiin kun rakabootii abbaa gadaatii walitti dhiyaata garuuyyuu baay'ee tokko bareedaa hedduu bareeda jechuudha namatti tola akkana fakkaata kinoo abbaa gadaa rakabootii abbaa gadaa san ta'e isuma santuyyuu jijjiiramee ka biraatiin dhufee jechuudha rakabootii abbaa gadaa duraan ture santuyyuu isumatuyyuu jijjiiramee dhufee baay'ee bareeda jechuudha hababaan isaa aynata lamaan jira lamaan kana keessa namni isin ammoo ka barbaadan ka qalbiin keessan jaalatee fi ka isin bareeda ka isin tolu filachuu dandeettanii baay'ee tokko bareeda akkana fakkaata jechuudha hedduu bareeda lachuuyyuu hin bareeda kararii lachuuyyuu baay'ee bareeda jechuudha keessumaayyuu irratti walalii akkana fakkaatu yoo bitan baay'ee tokko bareeda jechuudha akkana fakkaata dhiifama himuu dhabuu kiyyaaf rakabootiin sun birrii 450 jechuudha akkana fakkaata as keessaa makarajii kanneen barbaannaniin kidaanii walirraa kanneen barbaannaniin akkana fakkaata kanneen keessa namoonni jaalatan ka isin jaalatan jiraannaniin as keessaa bitadhaa isin jedha distiin kunniin illee akkana fakkaata inni kun kidaaniidha meeshaa baay'ee babbareeduudha hedduu babbareeda jechuudha meeshaan kunniin maashaallah jedhee jira aniyyuu baay'ee tokko namatti tola hedduu bareedan jechuudha
keessumaa distiin kun jechuudha distii baay'ee mirxii tokko taate jechuudha baay'ee bareeddi isiin firee sadiin kun baay'ee gurguddoodha jechuudha fireen sadiin iyyuu hedduu tokko gurguddaadha baay'ee gurguddaadha fireen sadii jechuudha firee sadii tolirra gurgurmaa fireen sadii kun baay'ee tokko gurguddaa ta'anii hedduu takka namatti tolanii kidaan distiin kun illee distii siraamikiiti akkana fakkaata hiqaa kanneen kana fakkaatu kanneen hiqaa babbareedaa kanneen bitachuu irraanfatina irraa sirrishuutu godhaati gubbaa isaa irraa kanatti ka galuutu jira jechuudha kurreen isaa kun bakka itti galuutu jira irra gala jechuudha akkana fakkaata meeshaan kunniin baay'ee tokko babbareedaa anuyyuu baay'ee tokko jaaladheera akkasiin jaalattanillee abdii qaba jechuudha meeshaa baay'ee namatti toluu fi meeshaa oriijinaalii waan ta'eef hin jaalattan jedhee yaada jechuudha akkana fakkaata jechuudha meeshaa baay'ee babbareedaa ka ta'e jechuudha irrumaaniyyuu keessumaaniyyuu meeshaan kun meeshaa oriijinaalidha jechuudha isin ammoo as keessaa distii kidaaniin kun illee kidaanii siraamikiidha buleen achi biraan jiru kun jechuudha keessumayyuu kana gadistii kana natti tolan jiru fireen sadii nuyyuu wal caala ofii ammoo xiqqaa akkanayyuu ilaaltan xiqqaa fakkaataa kaameraa keessatti ofii garuu baay'ee guddaadha jechuudha sadiinuyyuu wal caalaa xiqqaa jedhama guddaa jedhama jiddu galeessadhama ka gubbarraa kun isa xiqqaa jedhama jechuudha kun guddaadha ka jalaa kun ittaanaadha akkasumatti darajaa qaba jechuudha yoo barbaadan distii kanneen illee bitachuu dandeettanii itaalii kana illee jechuudha akkana fakkaata maashaallah hiqaan baay'ee babbareeda jechuudha dhugaa ofii waraabee osoo hin taane yookaan ammoo hiqaa ofii bituuf hin taane iyyuu hiqaan iyyuu baay'ee oriijinaalidha baay'ee bareedaadha jechuudha gatiin isaallee jiddu galeessaa meeshaanii fi hiqaan waliin madaalu gatiin jiddu galeessaa meeshaan garuuyyuu meeshaa baay'ee babbareedaa oriijinaalii ta'e jechuudha as keessatti ammoo makarajii kanneen ka barbaadan keessa bitachuu dandeettanii jechuudha makarajiin baay'ee babbareedaadha makarajiillee ni babbareeda jechuudha isin ammoo ka barbaadan keessa bitachuu dandeettanii as keessaa distii barbaadnaan jechuudha akkana fakkaata jechuudha isin qalbiin keessan isin yaade ka qalbiin keessan isin jaalate irraa bitaa sirrishuutu godhaa ergaa isin jedha gingilchaan kun gingilchaa baay'ee bareedaati guddaadhaallee jechuudha kenneettoo baaldi feetanirra keettanii rotoo feetanirra keettanii kenneettoo itti waraabachuu dandeettanii wantoota biraa waan saniin addaallee jechuudha waan barbaadanuu isin fayyada jechuudha keessumaanuyyuu inni kun jechuudha baatiraan kun ka keekiiti isa firee 5 jechuudha baatiraan kun ka keekiiti inni walirratti firee 5 baay'ee bareeda jechuudha akkana fakkaata meeshaa kanneen distiin kun distii baay'ee guddaa ta'e jechuudha wallaahi distii akka malee guddaa furdaa sanirraanu jechuudha akka malee guddaadhaallee akka malee furdaadhaallee gurra lama qaba distiin kun gurra lama qaba gamaa gamanaa gurra qaba distii nama lamaan qabatanirraa fuudhan jechuudha yoo akkana laaltan akkana fakkaatti garuu yoo bira geettan distii baay'ee furdaatii fi akkasuma guddinni isaallee akkasuma baay'ee guddaati jechuudha distiin kun distii sirrii guddaadha jechuudha keessi isaa kinoo akkana jira kurree isaa kanarraayyuu laaltanii beekuu dandeettan jechuudha kurree isaa kanarraayyuu laaltanii beekuu dandeettanii distii baay'ee tokko furdaa ta'e hedduu furdaa jechuudha distiin kun dhugaa isiniif hima baay'ee furdaa kinoo as birallee kunniinillee hin jira garuu kanumaan walitti hin dhufu kanaan waliin hin madaalu distiin kun distii baay'ee furdaa distii baay'ee guddaa ta'e kaameraa keessatti garuu akkas maraan hin fakkaatu yeroo lafatti ilaalanii irra beeksisa jechuudha kurree isaa jalli isaa garaan keessa akkana fakkaata jechuudha kurree isaa irraayyuu laaltanii beekuu dandeessanii yookiin ammoo qabate isaa irraayyuu laaltanii beekuu dandeessanii distii baay'ee furdaa ta'uu isaa asirra isin mul'ata